warraaqsa diinagdee uumuu keessatti dandeettii daldaltootaa cimsuun murteessaa ta'uun ibsame. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti dubartoota leenjii intarpireenarummaa fudhachaa turaniif beekamtiin kennameeti jira. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Warraaqsa diinagdee uumuu keessatti dandeettiin daldaltootaa cimsuun murteessaa ta'uun ibsamee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti dubartoota leenjii hojii uummatummaa fudhachaa turaniif beekamtiin kennameefii jira. Sagantaa beekamtii kanarratti itti gaafatamaan waajjira daldalaa bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Bariisoo Tamasgeen akka dubbatanitti mootummaan dubartoonni diinagdeen akka aangoomanii fi hojii bal'aa hojjechaa jira jechuun himanii jiru. Dabalataanis dubartoota diinagdeen aangoomsuun immoo dandeettii isaanii irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e obbo Bariisoon kan himan. Akkuma beekamu mootummaan xiyyeeffatee kan jiru ijaarsa dandeettii daldaltootaa fi kaan immoo intarpireenaraalii keessa galee of danda'ee biizineesii keessa yookiin daldala keessa akka inni galuudhaaf sochii tarkaanfii mootummaati. Akka bulchiinsa magaalaa Shaggaritti immoo waajjirri daldalaas haa ta'u akka waliigalaatti kanuma idilee durii kan galmaa'u kan eeyyama fudhatuuf kan haaromsatu qofa otoo hin taane warraaqsi diinagdee uumuudha. Warraaqsi diinagdee uumuuf ijaarsi dandeettii daldaltootaa murteessaa waanta ta'eef keessumatti immoo kan dubartootaa jechuudha. Leenjii gurguddaa intarpirinershiippii irratti kennee jirra. Marsaa jalqabaa dubartoota qofa Buraayyuutti leenjii guyyaa 10 fudhatanii daldaltoonni dubartootaa eebbifamanii jiru jechuudha. Bara kana keessatti bulchiinsa magaalaa Shaggaritti daldaltoota dubartootaa fi dargaggootaaf leenjii intarpireenarummaa yookiin hojii uummatummaa kennuun warraaqsa diinagdee uumuu fi hojii hojjetamaa jiruun daldaltoota dubartootaa fi dargaggoota 16,000 ol ta'aniif leenjiin kennamee jira jechuun obbo Bariisoon kan himan. Hirmaannaan dubartoonni daldala keessatti qaban akka cimuu fi mootummaan liqii baankii dabalatee haala mijeessuuf hojjetaa jiras jechuun obbo Bariisoon kan dubbatan. Waliigalaa gara 16,17 kan siqu kennee jirra waliigalaan jechaadha. Inni kun kaayyoon isaa maal inni tokkoffaani dubartoonni ikonomikaalii impaawar ta'uu qabu. Kanaaf immoo beekumsa qabaachuu qabu. Kan lammaffaa qe'ee keessa qofaa yaaduu otoo hin taane tiraaziitii ikoonomiitti ce'uu qabu. Kan biraan immoo yommuu ijaarsa dandeettii isaanii daldala irratti biizineesii isaanii cimsatan daldala seeraan ala irratti kontoroobaandii irratti alseerummaa irratti immoo qabsaa'uu akka danda'aniif. Kanarraa kan hafee karaa baankii liqiin akka mijatuu fi wabummaa akka argatan daldala keessatti ammayyummaa daldalaatiin dorgomaa akka isaan ta'aniidhaaf. Sadarkaa itti aanaa hoogganaa biiroo daldala Oromiyaatti gorsaan biirichaa obbo Ahmed Abalmaarii fi akka dubbatanitti kaayyoon leenjii kanaa dubartoonni leenjii fudhatanii akka hojjetti hiikan gochuun muuxannoo asirraa argamu fakkeenyummaa fudhannee bakka biraattis babal'isuuf guddinni biyya kanaa hirmaannaa dubartootaa malee eessayyuu gahuu hin danda'u. Dubartoonni hirmaannaa qofa osoo hin taane guddina diinagdee biyyattii keessatti utubaa ta'anii gahee isaanii bahachuu qabu jechuun obbo Ahmed dubbatanii jiru. Diinagdee biyya kanaa keessatti dubartoonni hanga'anii itti fayyadamaa akka ta'an, haadha diinagdee akka ta'an, akka badhaadhan biyya kana qabatanii akka deeman badhaadhina biyya kanaa keessatti hirmaannaa dubartootaa malee eessaayyuu gahuu akka hin dandeenye kallattii hundumaanuu jechuudha. Diinagdeedhaan ta'uu danda'a, siyaasaan ta'uu danda'a, hawaasummaan ta'uu danda'a. Waa hundumaan ejjennoo ifa ta'eef addunyaan ajaa'ibsiifate akka qabu kun sadarkaa hundatti ibsamee jira waan ta'eef isinis hin beektuu leenjiin kunis ka'umsiisaa kanaa jechuudha. Dubartoonni leenjii kana fudhatanis leenjiirraa hubannoo gahaa arganneerraa hojii keenya gara fuulduraatti jijjiirama akka finnuuf nu gargaara jechuunis himanii jiru. Tanan hojjechaa ture yaa'u reestooraantiidha. Tan hojjechaa ture. Ganii erga mootummaan keenya wanna kana nu qopheesse baay'ee jijjiiramaan hojjechaa jira. Nu ficcoo ofii keenya bicha odoon ta'ini tan jala warra hojjechuun siraataan akkatti kastaamarii qabannu akkatti hojii keenyaan ittiin deemnuun hojjechaa jirra. Akkaataan duraan itti hojjetaa turre akkuma argeedha mana kireeffannee maal hojjechaa turre yeroo kan kasarra dhiisaatuma maal jechaa turre amma garuu haalaan hojjechaa jirra. Leenjiin immoo dabalataaf amma fudhanne kun immoo ittuu tarii nu kakaasaa jira akka malee.